Asoosama imaanaa imaltuu kutaa 13ffaa barreessaan Abrahaam Tasfaayee Guddinaa. Koyaa shungee mee chimchim goona koyaa shungee mee chimchim goona koyaa shungee mee chimchim goona. Namtichi bitaasaa jiru haala dargaggeessichi keessa jiru waan hubate fakkaata. Tasgabbaa hunduu nagaadha. Obboleessa keessanii isa keessummaa kanatu qalbii ribaa keessatti iyye ilaaltanii rifachiisiina. Deebi'aa rafaa jedhees isaanitti dubbatee keenyaanitti dugdaan hirkatee taa'e qarraa harkatti baatu qabsiisee gara tamboo afaanitti baatutti geeffate. Namni kunis Barsiisaa Birraasaa jedhama. Barsiisaa Birraasaanii siyaasaatiin yakkamanii waggaa 2 dura hanga mana adabaa kana seenaniitti mana barumsaa Madaana Lamii Finfinneetti barsiisaa seenaa turani. Hidhaatti kan isaan kennes barumsa sirriin taaneen laphee barattootaa wanbadeessiteetta yakkama jedhuuni. Inni kun kan Sooqiraaxas faana wal isaan fakkeessa. Yommuu Sooqiraaxasis summii qalaasaan kennanii fi unatee dhugaa itti amanee fi lubbuu isaa dabarsee kennuu isaatiin dura barumsa dogongoraanii laphee dargaggootaa wanbadeessiteetta yakkama jedhuuni mana adabaa seenee du'aafis kan ga'e. Dargaggeessichis gara kutaa Barsiisaa Birraafaatti dabarfamuun kaleessa. Kanumaafidha Barsiisaa Birraasaanii obboleessa keessan isa keessummaa kan jedhanii isa waamaniin jireenyi Barsiisaa Birraasaa kaleessaa hunda shakkaa jiraachuu isaan barsiiseera. Dabalataanii basaastonni akka jiranis ni beeku. Kanumaaf jechas hidhamaan haaraan tokko gara kutaa isaaniitti yommuu ergamu akka dhufeen fudhatanii ofitti makatanii dursa jireenya hawaasummaa kutichaarraa qoodamee qoratamuuti qaba. Yeroon qorannaa isaa immoo guyyaa 2, 3, 7 ji'as fudhachuu mala. Qorataan immoo Barsiisaa Birraasaadha. Kaleessa dargaggeessichi akkuma dhaqeeni maqaasaa eessa akka dhufee fi maaliif akka hidhame gaafatame. Gaaffii gaafatameefis deebii kenneera. Gara kutichaatti dabarfamuun duras torban tokko darbee fi qophaatti qoodamee hidhamuun qoratamaa akka tures isaanitti dubbateera. Ta'us garuu shakkii Barsiisaa Birraasaarraa qulqullaa'uu fi kun qofti gahaan turre. Barsiisaa Birraasaanii hidhamtoonni kaan deebi'anii rafuu isaanii erga mirkaneeffatanii tamboo isaaniirraas allamaan tokko qeellootti xuuxanii hubannaadhaan dargaggeessicha ilaalanii kennaa jedhaniis maqaa isaa waamanii kennaanis ol jedhee isaan ilaale. Akkaataan ilaalcha isaanii kakeessa namaa dubbisuu fi humna addaa qabu fakkaata ture. Waraansi xiyyaa ija isaanii keessaa darbatamu kennaatti hammaannaan deebisee boquu cabsate. Barsiisaa Birraasaanii xebbee daaraa harka bitaatiin baatan irratti daaraa tamboo buusaa dammaquu keetiin dura hirriba nagaa keessan turre. Ijawwan kee lachan xiqqoo gargar saaqxee dugdaan ciistee hidhiisa sochoosta. Sagaleen kee immoo akka nama afaanii ukkaamamee dubbachuuf fixxifatutti adda baasanii hubachuun nama dhiba. Suutas adda baafachuu yaaleen ture garuu hin dandeenye. Qarraa qabsiiseeni ijaa fi fuula kee keessaa hubadhees ilaalaan oole. Abjuu ati keessa jirtus akka waanani ijaa fi fuula kee irraa dubbisuu danda'etti sagaleen ukkaamama fakkaatu suni tasa gara iyyaatti jijjiiramee na rifachiise. Jecha samboo dhume xuxxuuxxoo bira ga'ee qeebicha irratti sukkuumaa dhaamsaa maal argiteeti kennaa maaltu si jeeqa jechuun isa gaafatanii. Kennaan garuu yaadaan qabee waan dhaggeeffateen fakkaatu. Gidduu kanas rifeensa mataasaa quboota harka isaa lachan keessa naqee foncoroorsiseera. Barsiisaa Birraasaanii caljechiinsa isaatti mufanne garuu gaaffii biraa dabalaniifiiru. Amiinaanoo kamisheen jedhee yeroo isa gaafatu Amiinaa jechuun isaanitti deebise. Qalbii abjuutiin yommuu haasaa turtetti maqaa kana dabaltee daddabaltee waamaa turte jedhanii isatti deebisanii. Maqichatu kan hin irraanfatamnetti taanaan malee yeroo fi utuu irraanfachuu danda'ee kan itti tolu ture. Amiinaa yoo jedhanii Amiinaa yaadata. Ishee yaadachuun ammoo kaleessa yaadachuudha. Kaleessa keessaa yaadannoo jaalalaa hedduutu jira. Isa kanammoo amma yeroo kanatti yaadachuun bu'aansaa gaddaaf boo'icha qofa waan ta'eef yeroodhaaf qadaadee bilcheeffachuu barbaada. Garuu akkam godhee yaa danda'u kennaan callisuu filateera. Barsiisaa Birraasaan garuu tamboo biraa baafatanii qabsiifatanii callisuun kennaas akka tuffii wayii isaanitti waan fakkaateef isaan aarsuu barbaadeera. Gaaffii gaafatamtus deebii kennuun feetu afachu
ati eenyu garuu jedhanii ammas yeroo isa gaafatanii kennaanis deebisee ati eenyu jedhee isaanitti dubbatee kolfasaa keessatti miira raajummaan ni mul'ata. Dhugumatti yoo garuu ani eenyu gaaffii jedhus ofiisaa fi barsiisaa birraasaaf dhiyeesse. Ittuma fufees ofiisaa na waliin dhalateesaaf ergan dhaladhee ana keessatti dhalaseesaa yaadadha. Qofaa garuu ergan dhaladhee of baree gaaffii eenyummaa kanadha. Ganama hirribaa kan na dammaqsu. Ani eenyu? Akkan tilmaamutti tarii ani hortee mukaati laata. Firii mukaa afaan simbira buutee bakka gataa balfaarratti biqilti. Dabalataan immoo ani qilleensa ofin jedha. Eenyummaan koos seenaan koos qilleensa. Qilleensi baala raasuusaa malee eessa akka ka'ee fi garamitti akka qilleensa hin beeku. Anis jiraachuu koo malee achii dhufaatii koo fi fufiinsa hiddalata koo hin beeku. Barsiisaa nama ta'ee dhaladhee qilleensa ta'ee jiraachuun koo nama hin gaddisiisu jedhe yeroo isaan gaafatu. Gama tokkoon namni firii mukaa fi qilleensaatti of fakkeensuusaa bitaanatti galeera. Gama biraan immoo akkaataa qulqullummaa kee naaf mirkaneessa. Mee qola baasii naaf himi. Tarii abbaa kee hin beektuu laata jedhe yeroo isa gaafatu. Abbaa jettanii abbaa koo miti. Ani haati kiyyallee abbaan koo eenyu akka ta'e hin beeku jedhe yeroo isaaniif deebisu. Akkam yoo jette eenyutti waamamtare? Kennaa eenyuteeti jedhee barsiisaan isaan gaafate. Kennaa Kuluuleen jedhama. Maqaa haadha kootiin hin waamama jedhee deebiseefi wanti isaa barsiisaa birraasaaf ifa akka ta'utti akkaataa dhaloota isaa fi haala guddina isaa tokko lama jedhee seenesseef. Barsiisaa birraasaanis liqinfamanii dhaggeeffatanii turanii. Kanaan booddees jabaadhu kenna kan yeroon dhokse yerootu mul'isa. Yeroo isaa eeggata malee addunyaa kanarratti wanti icciitii ta'ee hafu hin jiru. Abbaa keesi guyyaa tokko baruuf jirta. Hibboon eenyummaas akka hibboo ta'etti nafu jedhanii kennaa gorsuuf yaalanii. Kennaanis deebisee al tokko tokko yommuun taa'ee yaadu Rabbi garuu garaa jabeessa. Sana mara tole jedhee fudheen obseenis jiraannaan amma immoo kunoo badii koo malee akka hidhamu eeyyame jedhee isaanitti dubbate. Barsiisaan birraasaas yaa mucaa nana asitti kanatti argitu kun hundi badii qabaatanii sitti fakkaata? Sitti hin fakkaatiin hin se'iin hundumtuu badii isaaniitiin kan hidhamani miti jedhanii kennaatti dubbatanii. Kennaanis deebisee naaf hin galle barsiisaa badii malee hidhamuunis jira jechuudha jedhe yeroo isaan gaafatu. Barsiisaa birraasaan deebisanii fi Ndogongoriin kenna. Jabana kana dhugaa biyyi beeku tun taane soba aangoon golgedha dhugaan. Aangoo qabeessatu dhugaa qabeessa. Isas abbaan dhugaan jedhanii kennaaf deebisanii. Kennaanis dabaree isaa bitaa galfame. Kana duratti waan akkasii quba hin qabu ture. Barsiisaanis itti dabalanii. Ta'us garuun sodaannu. Sobni akka shukkaa mandhee keessa taa'uuti. Yeroo barbaadanitti luqqisanii waan waraanuu barbaadan waraananii mandhee isaaniitti deeffatu. Dhugaan garuu achi luqqisnaan deebii hin qabdu. Qal'atteefis dhugaan hin cittu. Qal'atteeti yeroo eeggatti. Geeraraanis kan jedhe kanumaafi. Dhugaan lubbuu isin baasti kan jedhames caafameeti jira. Hattoonni gurguddoon hattoota xixiqqoo fannisu. Badii warra kaleessaatti kunoo har'a yakkamne. Gaarummaan isaaniis har'atti hin ceene. Mee kun yeroo biraaf nuufaa turuuti. Maqaan ati sila abjuutiin waamaa turte eenyu ture? Eeyyeen yaadadha. Amiinaa. Isheen immoo maal keeti? jedhanii kennaa gaafatanii. Kennaanis deebisee Amiinaan awwaalcha haadha koorra dhaabbattee waadaa haadhummaa kan naaf seente kaffaltii beenyaa waaqaa haadha na jalaa fudhateeti. Ifa lafa kanarraa qaba kan hin jedhu tokkitti haadhaa dhabeeni. Yeroo qe'ee warra du'aatti galee dharraatii du'aa eegaan ture sana haadha duute booda haati jirtin seene. Amiinaan yeroo sana keessa gugee nagaa waaqa jaalalaa biraa gara jireenya kootti ergamtedha. Isheen anaa fi waan hunduma kooti jedhe yeroo dubbatu ijawwan isaa lamaan imimmaan calalan. Hunda caalaattis kan na dhiphisaa jiru waa'ee isheeti. Yeroo ammaa kana waa'ee kootiif gadda cimaa keessa jirti jedhe yeroo isaanitti dubbatu. Amiinaan hidhamuu kee dhageessetti jedhanii isa gaafatanii. Kennaanis deebisee anatti fakkaata jedhe akkuma deebiseefiin akkamiin beekuu dandeesse jedhanii isa gaafatanii. Kennaanis deebisee hafuura kiyyatu naa hime jedhe isaaniif deebisee. Koyaa shungee mee cimcim goona koyaa shungee mee cimcim goona koyaa shungee mee cimcim goona. Kutaa 10ffaan itti fufaa. Asoosama imaanaa imaltuu Abrahaam Tasfaayee Guddinaatiin barreeffame. Koyaa shungee mee cimcim goona
koya shunge, me chim chim gona, koya shunge, me chim chim gona. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti isiniif yaatu jecha guyyaa har'aas asoosamaa imaanaa imaltuu kutaa 12ffaa isiniif qabadheen dhiyaadhe akka isin irraa barattanii fi hubannoo guddaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Egaan akkuma asoosama kanarraatii hubattan kennaan ammayyuu mana hidhaa keessa jira, hidhaatii hin baafamne. Mee jireenyi kennaa gara fuulduraatti immoo maal fakkaata kan jedhu kutaa sattaanutti ilaalla. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessanii na waliin turaa jecha qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Koya shunge, me chim chim gona, koya shunge, me chim chim gona, koya shunge.